mata dureen dubbii teenyaa waan nuti qabsoo gooneef firiisii tan duraa harkachuudha tan lamadaa bilisummaadha tun tan duraati sheer godhi ilmaan Oromoo kanneen addunyaa mara keessa jirtan kanneen hiriyaan qabne kanneen gootummaadhaan hiriyaan qabne kanneen hojii keessan dhiiftanii qabsoo godhaa turtan baga rabbii isin gammachiise warreen irra baga rabbii isin gammachiise juun warreen halkanii guyyaa North America Europa Australia obboleeyyan kiyya kanneen qabsoo gootanii hooggantoota keessanii fi qabsoo gaaraatii fi qabsoo biyya keessaa deeggartan arraan tana qoma dhawattanii alhamdulillah jechuun arra isiniin tolti baga rabbii isin gammachiise sheer godha waliif sheer godha wanni inni asirratti dubbachuu barbaadu gammachuu hidhamtoota keenya gammachuu gootawwan keenya hidhaa ba'uutii fi asirratti seeftii isaaniitiif waan Oromoon godhuu qabdu maal godhuu qabnaadha akkuma qabsoo halkanii guyyaa qabsoo godhuudhaaf halkanii guyyaa hiraarutti sossogoonutti nuti warreen qabsoo tanarratti ciche waan godhuu qabnurraa haasa'uu qabna gammachuu miti gammachuun booddii booyaa akkan taane kaleessa goonni kanaa hacaaluun nu biraa nyaadhame arraan tan hidhaa ba'uun gammachuu hangan qabne garuu waa'ee seeftii irratti haasa'uun waa'ee fuula duraa irratti haasa'uun barbaachisaadha arraan tana namni galata galchuuf kan duraa rabbii guddaan namni galata galchinuuf kan duraa rabbii guddaa Oromoo dhageeffadhu rabbii guddaaf galanni haa ga'u namni kutan deebi'u hacaaluu hundee isaan deebi'u kan akka hacaaluu hundee isaa kakutan deebi'u namni jiru immoo namni hidhame yoo achi keessatti surri isaa fazaazisuu baatanii ajjeesuu baatan namni lubbuun jiru ni ba'a akkanuma jechuudha. Kanaafuu seeftiidhaaf walirraa haasa'uun walit dhufanii haasa'uun barbaachisaa gooha gartee boochi booyaa godhuun barbaachisaa miti yeroo hunda bikka tanarra nyaadhamnaa jechuudha. Kanaafuu arra kaniin rabbii gaditti galata galchuu qabuuf qabsaa'ota addunyaa tana mara keessa jirtan warreen qabsoo Oromoodhaa garlachuu tuunuu qabsoo godhaa turtan warreen ammalleetti jirtan galatooma rabbii gaditti galanni isiniif haa ga'u rabbii gaditti warreen qabsoo Oromoodhaa bicaacirreen godhin garaaf hin bitamin rabbii gaditti galanni qabsaa'ota keenya warreen North America keessa jirtan warreen hiriira irraa nafne warreen qabsoo Oromoo irraa nafne warreen hidhamtoota gootawwan keenyaa hidhaa jiraaf warreen gootawwan keenyaatu daggalaalolaa jira warreen nama keenyaa miidhamaa jira warreen hidhamtoonni keenya kaanis biyyaan baa keessaa Suudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiranii maaliif gabrummaa san qaba walii hidhamti hidhaan biyya keessaatii fi hidhaan biyya alaatis walii hidhamti gabrummaa san qaba gabrummaa waa hundaanuu deema keessaafuu hidhamaan biyya keessaatii fi hidhamtoonni biyya ambaa Suudi Arabiyaa akkasumoota biyyoota biraa hunda hidham walitti ejjiti abbaa walitti ejjiti Oromootiyya wanni hundi wal ejjiti kanaafuu furmaata taanis ni harkatti ta warreen Suudi Arabiyaa jirus ni harkata ogguunii fi gabbaanee dubbannu dubbiin gabrummaadha warreen mataarra nu taa'u kana mootummaa jaanii ilmaan Oromoo jeesan biyya keessatti qabsaa'ota falmachuuf dubbatan warri hidhu kun mootummaan nama nyaattuun yoonii fi bikka sanii kaate bichaadha furmaanni jira qabsoon akkana qabdi ani wanniin arraas boruus irra deddeebisee rabbii gaditti galata galfadhu warreen ejjannoo mataa isaanii qaban warreen ibboodan deebine warreen maallaqaan hin jijjiiramne warreen dachiin hin jijjiiramne warreen ilmaan Oromoo bikka ilmaan Oromoo itti miidhamaa jiran waan Oromoon irraa bochu hin godhu jee garaa isaa hidhatee qabsoo godhu hunda isaanii galatoomaan isinin jaa biyya keessaa fi addunyaa irra warri jirtan hundi keessanuu warreen qabsu garaa hidhattanii qabsootani cinaa dhaabbattanii bicaacirree qabeenyaa fi
وانا داداتين بيتامين هندي خيسانو غلطوما غنا قبسون نوففتي قبل سومنوت arrantana hidamtoonni hidhaaboon garta kon gammachuu tana ta'e raamaayii godhuudhaaf akka gammachuun booddi booyaan taane godhuun itti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu asirratti wanni hin dhaamammaas irra deebi'ee arra ijoo dubbii hin qabnu. Arra ijoon dubbii teenyaa hidhamtoonni keenya hidhaa ba'u. Arra ijoon dubbii teenyaa hidhamtoonni warreen Suudi Arabiyaa fi bikka biraa jiran hidhamtoonni keenya hidhaa ba'uudha. Hidhamtoonni Suudi Arabiyaa jirtan mootummaan kadhatinaa hin kadhatinaa mootummaa teenya jiinaa nuti yoo mootummaa teenya yatte sinirraa dubban mootummaan san isin abaabtu hidhadhu garaa kee mootummaa teenya maarreen ulaali hin jiin jabaadhu qabsooteetii fi qabsoo nuti goonuu si baasa. Bitaa jirree taatee mootummaan teenya maarreen waa gootu mootummaan teenya nu alaaltu hin jiin yoo rabbiin achi keessa si jeese maqaa gaariidhaan du'i osoo mootummaa maqaan dho'in gootawwan kee maqaalee wanni si hidha achi keessattis wanni waan adda addaa si godhe badii adda addaa namni balleessee kara biraatiin kan hidhamus ni jira garuu irra guddaa gabrummaadha waan Oromoo taateef waan falmattuuf waan namni si boodaa falmuuf kana beeka. Waan namni si boodaa falmu jiru bikka jirtutti yoo dandee bikka jirutti mootummaa si bitee siidhuu si jeetu akka jaman keessatti obboleeyyan keenya namni basan waan ga'u nama uumaa akka teenyaa lubbuu akka teenyaa gufan jechuu mana hidhaa keessatti sanuutti maali eenyurraa dubbata sanuutti maali gabrummaa firraa kaafnaan wanni sanuutti hin jirtu. Mana hidhaa keessa teessee mootummaa teenya nuti mootummaa teenya maanu callifta mootummaan si baastu mootummaan si jeestu biyya keessa obboleeyyan kee gootawwan si jecha falmu Oromiyaa jecha falmu mana hidhaa keessa osoo kaanii mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa teessee yaa warreen Oromoo taatan mana hidhaa keessatti Oromoon isin yaadan Oromoon isiniif qabsooyti Oromiyaa fi Oromoodhaa fi namni qabsaa'u namni hidhamu namni duuku nutti. Mana hidhaa keessa teessee mootummaa teenya nutti hin jiin saba Oromoon feene yoo mana hidhaa keessa jiraate hajuu ati hin jiin wajji laala irra maqaa gaariin baata akka hidhamtoota keenya kan biyya keessaa kanatti maqaa gaariidhaan warreen asirratti ilmaan Oromoo na dhageeffadhaa sabboontonni Oromoo na dhageeffadhaa sheer godhaa maali irraa hanganni maali miidiyaa hundarraa dubbachaa jiranis ani waan addaatiin irra isinii dubbadhu wanni addaatanii dubbadhu waanni addaa warreen maqaa Jawaarii fi maqaa hidhamtoota keenyaa Baqqala Garbaa Hamzaa Booranaa Abdii Raggaasaa kanneen hidhamtoota keenya hunda warreen maqaa le'uu sodaate arra gabba'uuf ta'a dhufanii ililjan ililbee warreen kareessa maqaa gootawwan keenyaa le'uu sodaate ولا شيكوت الراقبي ولا قيسوت الراقبي ولا هند ورين أبوتي أمنتي تيفي ولا هيوت الراقبي هيوتا أبوتي غرا شيكوتا أبوتي غرا قيسوتا أبوتي غرا be careful ربي صداتن ربي خالقا صداتن المال ما صداتن موتماك أويك أبدو تن ورانا اتساق أبدو تن راياك أبسو رايا صداتن raayyaa sodaatan warreen raayyaa ittisa biyyaa kan Itoophiyaadha albaati xarraqqee warreen akka looniitti jalaan deeman booji'anii sheekotiin teenya kan afaan Oromoo haasoytu Jawar Mahammad maqaalee sodaatte jechuudha dheengadda hojii jaatte sablina kee yaa sheekoti sablina keessan arra akkam jettanii fuula duras dhaabbattanii haasoytan yaa majlisa Oromiyaa yaa warra akhiraa malee addunyaa ummaan Oromoo addunyaa barbaaddachuun qaban jiru mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa dhufaa dabraaf qeesiin Oromootii fi sheekotiin Oromoo warreen sabboonummaan hin beekne warreen mirga abbaa biyyummaan falmatinaa jettan
warreen sodaatan sheekotii dhageeffadha warreen mirga abbaa biyyummaa hin falmattu Oromoon akka falmanne gootan ajandaa qabda durirraa isin beeyna ajandaan keessan ajandaa ilmaan Oromoo akka mirga isaanii falmatanii abbaa biyyaan taane warri gootan addunyaa jibbisiiftanii akhiraa bichaa akka isaan hojjetan warri gootan mootummaan dhufaa dabraan hundi ni feeti tan Oromoo gabroomfatu tan Oromoo gabroomsitu hundi mootummaan ni feeti waa'ee addunyaa siinitti himnaa ilmaan Oromoo addunyaa akka isaan hin feene akka akhiraa malee tarabbii malee tan duniyaa tan akkan goones irra isinii dalagaa jirra nun tuqinaa jettan mootummaan yoon fi waa'ee addunyaa jibbitee waa'ee akhiraa bichaa jaalatte akhiraa san irran kaayyenne mootummaan feetu jannata seenta feetu azaaba seenta irran kaayyenne sheekotiin majlisa Oromiyaatii fi Itoophiyaa jettan sheekotiin Itoophiyaa jettan sheekotiin Itoophiyaa malee waan biraan beene sheekotiin Oromiyaa jechuu sodaattu sheekotiin bilisummaa Oromoo jechuu sodaattu sheekotiin Itoophiyaa jettu sheekotiin Itoophiyaa jettu majlisa Oromiyaa jettanii majlisa gabrummaa majlisa ilmaan Oromoo gabroomsu dhageeffadha wanni isin gootan haalli keessan dhugaadha waa'ee akhiraa dubbachuun barbaachisaadha waa'ee akhiraa dubbachuun barbaachisaa dhuga namni akhiraa fi jannata seenuun feene jiru garuu addunyaa irratti sassabamuun feenu isin addunyaan feetan waan Oromoon ta'iniif waan Oromoo afaan Oromoo bichaa haasoytaniif ka Oromoo ta'oo bitamaan Oromummaan ran kaayyenne abbaan garaa Oromummaan ran kaayyenne abbaan garaa bikkayyuttuu sablata abbaan garaa bikkayyuttuu sablata arraan tana gabroomsaan bitamaan kijibaan mootummaan Itoophiyaa tan abiyyiin hoogganamtu abiyyiin mataasaa kan kijibaan duniyaa tanarraa tokkoffaabe kijibaan tokkoffaabe arra isin garagale isinuma ergachaa yaa abbootii garaa yaa poolisa yaa warreen mana murtii abbaa halangaa abbaa seeraa kanneen arrabaan muttuq isin godhe isin ergatee isin arrabse sadarkaan abbaa garaa akkana yeroo hunda abbaan garaa maayyiinsaa arrabaa fi addu'a akka malee maqaa akka maleeti yaa gootawwan kaleessa gootawwan turtan yaa sabloota yaa qaani yaa warra qaane yaa warra Jawar Mahammadii fi gootawwan keenya kan bilisummaaf jecha Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qabdi kaayoo abaaboo teenyaa hagalan sharafu warra je'eef hidhameef arra isin sable mee akkam jettanii dubbattan Oromoo sheekotiin firraa eegaa salaam aleikum laalamma warreen Jawar Mahammadii fi hidhamtoota bira guutu warreen kami warreen abbootii garaati sheekotiinis warra dheengadda maqaa isaa odoo sodaate itti dhufu ta'an akkami salaam jaanini anigaa ni rakkadha namaan gaafa rakkoo dhaqee maqaa isaa dha'ee hin qabsoo'ineef gaafa inni bal'ina bahe dhufee salaam aleikum jechuu ni sodaadha akka nama tokkootti an akka nama dhugaatti kijibaan gaa arraan tanagaa warreen Jawar Mahammad gaafachuu taa'u sheekotu makaleessa maqaa isaa dha'uu sodaattee gurbaa kana jettuuni jechuurra nuti sheekotii takka shee Mahammarra isaa qabna ani Oromoodhaaf hin du'a hajuu Oromiyaa biyyatoo siif jecha lubbuun too haa baatu hajuu shee Mahammarra isaan akka shee Bakrii Sabaloo Oromiyaa biyyatoo siif jecha lubbuun too haa baatu ja'a bara akkana ja'a bara shee Mahammarra isaa bara akkana ja'a yoo diinaa isarran beeytan bar afaan Oromoo qubeen ubaaseeti afaan Oromootiin kitaaba Islaama kitaaba Quraanaa tafsiira afaan Oromootiin juuza 30 lafa kaaye kana haala maaltu hafe kanaatu dhaabbatee afaan Oromootiin waa hunda godhe kana dhaabbatee Oromiyaa biyyatoo siif jecha lubbuun haa baatu lubbuun too jaabar aboo viidiyoo isaa sana isaan isinii karraa as keessa jira Oromiyaa biyyatoo si jecha haa baatu lubbuun too jaa sheekotiin ulamaan biyya keessa abbootiin garaa irra deddeebiseetiin jaa waan feetan fida waa takka
waa isin ifii teessaniifu warra dhugaa dhoysu Dr. Gammachuun isinitti hime bikka dhugaan hin jirre bikka hayin hin jirre dhugaan hin jirtu bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiru Dr. Gammachuun irra deddeebiseeti isin hime afaan beekun dhaabbatee osoo sodaatin biyya keessatti Dr. Gammachuun isinitti hime sheekhan jenne qeesin jenne hayyootan jenne isinitti hime bikka dhugaa dubbadhaa bikka dhugaan hin jirre yeroo hunda nagayin hin jiruu jee arraamiti deddeebisee sheekotiin dhugaan dubbanne nagaya barbaaddi ilmaan Oromoo diina jala qabde sheekotiin dhugaan dubbanne sheekotiin dhugaan dubbanne sheekotiin rabbi sodaanne nama sodaattu abiyyi sodaattu raayyaa ittisa biyyaa sodaattu qeesotiin akkasumatti ani waniin irra deddeebisee sheekotii dhuguuf waan islaama ta'eef islaama waan hin ta'eef waan islaama ta'eef islaama dayyuusa islaama nama gabroomsu islaama nama jala qabu dura dha'uun qaba isaan dha'uu qaba obboleeyyan kiyya kan kiristaanaatis itti deebiseetin itti hima akkas rabbi sodaanna jechaa soddomman quraana amantii dhugaa malee amantii kijiban beeyne harkaa qabaachaa amantii islaamaa tan waan rabbii gaditti waa takka rabbi malee ilmi namaa waa takka naman godhu jettu san harka qabaachaati Jawar Maamman maqaa dha'uu sodaatta abiyyi fi raayyaa ittisa biyyaa sodaatte maal naa himta ati hadiisa maal naa himta ani sin jaju dhageeffadhaa yaa hawaasa Oromoo kan addunyaa mara keessa jirtan nama saba abbaa fedhee utaanan nama haqan dubbanne nama dhugaan dubbanne nama garaadhaa fi bu'aa isaatiif jecha deddeemu hadiisa isaan dhageeffatinaa aboo shee Maamman Rashaa quraana isaa yoo dhageeffatte maal taata bar biyya keessa ta'anii bar ummata Oromoo sheekotiin bar biyya keessa ta'isee bar ati Itoophiyaadhaa mi ani Itoophiyaa bar jalaa jaa bar hagan takka ummanni keenya nama kanaa bilisoomsuudhaaf hidhama nama kanaa bilisoomsuudhaaf namni keenya hidhamee itti du'a ati eenyu mootummaan teenyaami mootummaa tana hin xuynuumi hin xuynu jalaa jaa amantiin islaamaa mootummaa tuqaa jetti tuqaan jettu jalaa jaa si isini yaa ummata Oromoodhaa katattaa'ee sheekotii akkasiitii fi qeessotii akka jettu dhageeffatu abbootii gadaa tan Jawar Maammadin murteessitu ta hidhamtoota keenya murteessitu hattu abbootiin gadaa tan dhumtu tan dura dhaabbattee yaatee dhumtu harma muraa anoleetii fi calii calankootti abbootii gadaa takkasii beeyna aboo akkam jettanii dubbattanii isin ijaarra sheekota sheekotii ilmaan Oromoo nama hedduu waan kanarraa dubbachaa jira tana hunda tana dubbiste gammachuu hidhamtoonni keenya hidhaa baanu hidhamtoonni keenya baga rabbii isin gammachiise warreen hidhamtootaaf qabsoo godhaa ture qofa warreen callisee fooddaan nu laalu yaa warra sablate yaa warra sheekotiidhaa fi qeessotii fi abbootii gadaa jaanii akkasii sablate isin warri fooddaan nu laalaa ture hundi keessan akkas sablattan baga falmattan isiniin boona yaa warra gutakka qabsoo hidhamtoota keenyaatii fi qabsoo daggalaan dhiisin warreen gutakka mooraa Washington DC bikka barbaachisaa ta'e hunda ulaa dura dhaabbattanii bikka ofiisa barbaachisaa ta'e hundatti dhaabbattanii bikka diinni deddeemu hunda diinarraa guusitanii nuti Oromoon jettan Oromoon nama biraatii miti nuti horii jettan ka hidhamee jiru Oromoodhaa jettanii qoma dhawattanii bikka yutti qabsootee isaniin bahe rabbii gaditti hidhamtoonni keenya qabsoo ilmaan Oromoo ka daggalaatii fi qabsoo nagayatan afaaniin biyya keessatti hiriiraa fi bikka barbaachisaa ta'e dheenee itti lallabaa jirru sanii jechuu rabbii yoo sababsate si gargaara yaa warra fooddaan nu laalaa ture yaa sheekotii ulamaa'ii biyya keessaa tan aangoo abiyyi kajeltu ulamaa'ii
majlisa Oromiyaa jettanii majlisa Oromiyaa irraa karaa majlisa Itoophiyaa san achi seenuu qajeeltan. Achi san jannanni keessan sani. Yaa warra Itoophiyaa ju yaa sheekotii Itoophiyaa jettu. Yaa sheekotii Itoophiyaa jettu. Feetu durji. Feetu ammaji it is the same. Feetu gaafa Jawar Mahammad diasporaan biyya galte ji. Feetu ammaji Itoophiyaan sirraan toltu. Ati sirraan toltu. Itoophiyaan tan ilmaan Oromootii fi amantii teenya hunda adda guurtee ajjeeftu. Itoophiyaan ta Minilik jaare ati ilma Miniliki. Ilma Minilik afaan Oromoo haasa'u yaa sheeticha. Yaa sheekoti. Yaa qeessoti isin ilmaan Minilik afaan Oromoo haasa'u. Itoophiyaa yeroo feete. Itoophiyaa yeroo feete jettee yeroo feete dhiistu. Nuti Itoophiyaan nuuf yoo Oromoo Itoophiyaan Oromoo nun jenne nuuf Oromoo Itoophiyaa miti. Itoophiyaan Oromiyaa beektu. Nutis Itoophiyaa jennaan. Isin Itoophiyaa jennaan warra Itoophiyaa rifiinju. Nuti Itoophiyaadhaa miti. Nuti Oromiyaa. Jawar Mahammad biyya galee Itoophiyaa wanni juuf heeraa fi seera kan dura ejjennoo mataa isaa guuttatee jira. I am Oromo first jechuun ani waa hunda dura Oromoo jechuudha. Tanachi gadi fedhuun laaqadha. Fedhuun akka fedhe godha. Sannaa beekaa jechuu dhaabbateeti eegachi deeme. Gaafii Aljaziiraa irratti I am Oromo first jechuun hagam takka diina Itoophiyaa san sossoofte. Ati eeysa jirta. Eeysa jirta. I am Oromo first jechuun ani Oromoodha. Ani Oromiyaan qabaa jechuudha. Ani Itoophiyaa miti jechuudha. Kanaalee rafne. Maali wanni ati naa barbaaddu tanaala. I am Oromo first jechuun ani Oromoo jechuu bichaami. Ani Itoophiyaadhaa miti jechuudha. I am Oromo first jechuun ani Itoophiyaadhaa miti jechuudha. Ani Oromoodha. Ani Itoophiyaa miti jechuudha. Ani Oromoodha. Ani Oromiyaan qabaa jechuudha. I am Oromo first jechuun. Deemtee Itoophiyaa jetta. Sheekotiin biyya keessaa majlisa Oromiyaa jettee achi keessa teessee waa haasoytu. Ani siifi miyaa sheeticha. Isiniifi miti. Ilmaan isin dhaltaniif irrifadha. Ilmaan isin dhaltan. Dhaamsaan ilmaan isin dhaltaniif dhaama. Keessaafuu sheekotii Harargee keessa jirtu Itoophiyaa jettu. Dhiisi. Itti dhiisi. Ammoo sheekotii biraa kutaa biraa. Sheekotiin kutaa biraa ilmaan keessaniif dhaamsa dhaama. Jaarraan abbaa gadaa Rabbi rahmataa godhuufi. Nama dubbii tanatti guuruufe abbaa isaatiif warningii kan jechuudha. Abbaa isaatiif dinniina kanneef geesii fi ilmaan Oromoo kanarraa taa'ii jeen jechuudha. Hayila Sillaasee jalaa taa'ii jeen arraan booda. Wanni diina ilmaan Oromoo uleen qawween diina ilmaan Oromoo dhoytu abbaa siis beekun ooltuu jeen jechuudha. Yoo Hayila Sillaasee jalaa taa'uu baatte. Look. Warreen isin dhaamu. Warreen abbootiin teessan sheekotiin tan kutaa Harargee dhiisaa. Tan kutaa Harargee ta biraan jiran. Qabee waan biraan jiran. Tan kutaa biraa. Ilmaan keessan. Ilmaan sheekotii kutaa biraadha. Warreen majlisa itti gaafatamaa majlisa Oromiyaa irraa eegali. Abaaboon teessan yoo balleessite itti himuu danda'u. Dhiiga ilmaan Oromoo kafaca'u kana. Islaamaa kawalloo harka dhibbarraa harka 99 ilmaan walloo kadhumu jiru Islaama. Dhiiga isaanii irra dhiichisaa jiran. Itti hima. Abbaa dhaabbadhu. Amantiin akkana hin jettu. Obboleeyyan keenya kadhumu jiru kun Islaama. Haqa isaaniitiif falmatan. Duniyaa tanarra namni haga tokko jiraata. Dhaabbadhu jettanii akka jaarraan abbaa gadaa abbatti himetti itti himuun dirqamaachuu. Sheekotiin biraa tan Harargeedhaa ani beeku akkaan jeetti himu. Akkaan jeetti himu beeku. Ilmaan Oromoo irraa gattaa'anii gattaa'u yookaan afaan Oromoo nuu dhiisuudha. Sheekotiin Harargeedhaa tan Abiyyi jala deemtu.
afaan keenya afaan oromoo dhiisanii afaan biraatti yoo danda'ana haa kutbaa godhani ummata keenya wali qabanii ummata keenya rabbi sodaaf nabii jaalala alayhi salatu wassalam jaalala rasuulaati fi rabbi tokkicha dhugoomsanii hawwii jannata seenuu qaban karaa san harkanii mootummaa jalatti qabanii jechuu jaalala ilmaan harargee qaban rabbiif rasuula jaalala amantii isaanii qabaniif harkanii cinaacha isaan hin beeynen gabrummaa jala qabaa jiranii jechuu maali yoo gabrummaa sitti yotti himtee akkasii mammarashaatitti falmadhu haqa keetis rabbii keetis jabeessi rasuula keetis jaalal amantii ta'e jabeessi waan rabbiin siin jee godhe islaamummaa ta'e jabeessi akhiraa kee dalagadhu addunyaadhaas ammoo jabaadhu akkanatti ta'e diinaaf mataa gadi qabin wareegame maali jechisa dheessa maaliif dhabame nama sodaadhaa jechuu maaliif jecha kun dhabama maaliif abbaa garaatii jechuu Itoophiyaa fi maarroo minxoo jeeti si sossoba aboo dhageeffadhu sittiin himaa sheekotti ta'in ilmaan oromoodhaa bar jaalala rasuulaa jaalala amantiidhaa bar yoo waa'ee kitaaba rasuula keessatti kitaaba ati qaraatuuf abaaboon teenyatan waa takka beene innaa jaalala rasuulaa jaalala islaamummaa sittiin himaa dhageeffadhu abaaboon teenya bar waan rasuulli qur'aana abbaa feetee qaray qur'aana rasuula keessatti nagale qur'aana ittiin beekan abaaboon teenya qur'aana gatteessee yoo qaraateef warri hin beekne qur'aana guu dhageeffate rasuulli yoo keessa hin jiraanne ayaata isaan qaraan keessa ayaanni san ka qur'aana ka dhugaa ta'u ka kijibaa ta'u kuni waa rasuula ni muuti kuni qur'aana ittiin fakkaatu sin jaa afaan oromooti dhageeffadhu oromoon teenya oromoon tiyya akkasi oromoon harargee wanni itti islaamummaa sii qabattee amantii sii qabattee sabboonummaaniis tokkoffaa amantiinis tokkoffaa qabattee akkana teessuuf waan haqa abaaboon teenya akkasi beeyti ayaata quraanaa gizee qaraatuuf yoo rasuula keessatti hin dhageenye harargeen kan quraana hin beekne aboo quraanni kun quraana rasuulli keessa hin jiru hiijatti akkasitti amantii sii qabattee as geesse mooyilni nuti tuffannee mooyiluda silaa dhugaadha mooyiluda godhuun barbaachisaa miti waan rasuulli keenyaa fi waan amantiin teenya jiin godhuun barbaachisaa miti garuu faaruu rasuulaatii fi mooyiluda jala deemuun ummata keenya islaamummaa irra qabde mooyilni san maali faaruu rasuulaati rasuula faarsan wanni sanis ummata keenyaaf bu'aa buuste ammoo bu'aa buuste san irratti dammeessitee himta dammeessitee gas booda dhiisii rabbi malee waan biraa karaa shirkiin nama oofti jettee himta akkana nu barsiisan sheekotiin qulqulluun tasabboonummaan guutamte tan amantiisii waan takkaan hin sharafne tasabboonummaan wanni takka sodaa rabbii malee sodaa namaan qabne saniin nu barsiise akkanagaa kana keessaan dhufe sheemaan marrashaat bar sheemaan marrashaat sheekotii arraan tan akkan waa'ee oromoo garagaltee ummata oromoo kana goottanaatu sheemaan marrashaat itti bobbaa ture gaafa quraana islaama quraana soddomman quraana afaan oromoo jijjiiru itti bobbahaa turan sheekotiin abbootiin garaa tan namaannaan tan itti bobbahaa turan seenaa himana qaceello beeyna itti guddanne rakkoo jabduu arke sheemaan marrashaat rakkoonni rabbi rahmataa godhuufi rakkoo ajaa'ibaa keessa dabre yaa obboleeyyan kiyya rakkoo sheemaan marrashaa keessa dabre ummanni warreen nuti islaameef hin duukun akka inni quraana san soddomman quraanaa afaan oromootiin hin baafne irra dalagaa turan dura dhaabbachaa turan Suudi Arabiyaa keessatti seenaa tana itti guddanne abbaa keenyaan nuume adeerran keenyaan nuume isa mataa isaan nuume rabbi rahmataa godhuufi sheemaan marrashaat safaaxatti mi kan quraana tafsiira afaan oromoodhaa gabbaase qabsoo bu'aa ba'ii meeqa keessatti gabbaase warreen isa gargaara keessaa hin maqaa isinidha kan akka sheek aman profeesar saayinsist doktar aman kan yuunivarsiitii Suudi Arabiyaa keessatti diinidha pirezidantii Suudi Arabiyaa keessatti yuunivarsiitii Suudi Arabiyaa keessatti diinidha for the first time heera isaanii Suudi Arabiyaan isa dandeettii isaati jecha heera cabsiteef
osoo shari'aan ta'in shari'atti intala islaamaa takka tana addunyaa tanarra jirtu islaama taate abbaan fedhe yoo islaama ta'e fuudhuun shari'aa keessa ni jirti garuu Suudi Arabiyaa keessatti intala Suudi Arabiyaa islaama ta'e waan fedhe fuudhuu hin dandeessu garuu isaaf kan shari'aan nama kennitu garuu hin dandeessu heera isaaniiti heera Suudi Arabiyaati garuu sheekh amaaniif intalichi dhalate intala biyya sanii kennaniif heeraa fi seera cabsanii nama adda bilisummaa Oromootii fi adda islaama bilisummaa Oromoo Suudi Arabiyaa san keessatti ija takka hallaalee gargaaraa ture diinii yuunivarsiitii tokko kan Suudi Arabiyaa Sheekh Mahammad Rashaad kitaaba isaasan tafsiira afaan Oromoo gaafa Oromoon acha keessatti isa akkas godhaa turte namni gargaare number 1 isa jechuu mallattoo namni gargaare akka Quraanii san bahuuf ummata sheekotii isatti nama biraatiin sheekotuma Oromootu Sheekh Mahammad Rashaadti hinaafee akka kitaabni san maqaa isaatiin gabbee waan san inni hojiirra oolchine godhaa turan jechuu warreen waan san hundarraa guise akka Sheekh Mahammad Amiin akka Sheekh akka Sheekh Amin akka Sheekh Mahammad Amin Karroo akka Sheekh Mahammad Amin Karroo warri isa deeggan warreen biyya keessaa bikka biraatti isa deeggare akka Sheekh Abdurrahman Daamota warreen hadhootuu hin qabne sheekotii hadhootuu hin qabne sheekotii sabboonummaadhaa fi biyya haqa keessanis kan duniyaatis kan akhiraatis dalagadhaaju warreen akkanaa qabnaa jechuu warreen akkanaati warri si cinaa dhaabbata warreen kaan ammoo warruma akka amma yaatee Itoophiyaa jechu tana dhufaa dabraa jala mataa qabattee yaatu duriis ni jirti sheekotii kana qabnaa jechuu sheekotii ka amaan faa Profeesar Dr. Amaan sheekotii ka Sheekh Mahammad Amin Karroo qabna sheekotii ka Sheekh Abdurrahman Daamota qabna muftii Oromoodha Profeesaroota Oromoodha sheekotii Profeesaroota Oromoodha takkanaa qabna warreen akkanaati warreen Oromoodha Oromoo bikkatti godhe hayi Elemoo qilxuu bar Sheekh Habar jaarraan abbaa gadaa bar Sheekh Habar hayi Sheekh Bakrii Sabaloo Sheekh Habar rabbi rahmataa godhuuf isaan cufa sheekotiin harree yaateetuma Itoophiyaa nuun jettuun dhufe inumaa Itoophiyaa fudduudhaaf hawara jettuun dhufe qalee isaan jee dheengaddaan jee abaluun faanuu man jenne Jawar Mahammad bar ayama Oromoo bar jee bar dalagaa biraa jira dalagaa ummata Oromootti dammeessee waan biraa jira ayama Oromoo first jee ayama Oromoo first jettuun an Itoophiyaa mijachuu akkas tanaafuu baga rabbii ilmaan Oromoo nu gammachiise gammachuu booddi booyaa akka nuun taane sheer godhaa nama hedduutu har'a miidiyaa irraa dubbachaa jira dhugaa kan namni hedduun miidiyaa irraa dubbachaa jiru at least nama 500 dhiyaatu har'a ilaaluun hedduun isin galatoomfadha wallaahi hedduun isin jaaladha maaliif gammachuu namayyuu gabbee dubbachaa jira har'aan tana waan inni itti laffe ani namatti laffe irraa tokko qabsoo Oromoo ta diasporaadha waan namatti laffe irraa tokko warreen itti laffaatan galatooma laffaatiin teessan bilisummaa taatu laffaatiin teessan ta dura tanaachuu hidhamtoonni keenya hidhaa ba'u baga laffaatan warra itti laffe irraa tokko abbootii garaa ta'uun nama dhibdu qabsaa'uun nama dhiba abbaa garaa taatee waa godhattee mataa qaqqabdee haa jettee saba eegantee waa fudhattee nyaattee garaa guddattee udaantee raftee kaatee deemuun dhabdu saba eegantee waa fudhattee jiraattee nama dhibdu abadan isiise boo hayi miskiinummaan faaya barboo biyya keessatti hin baana namni biyya addunyaa jirtan biyya dalagattanii harkattan jirtan tujjaarii usiin jiru sanii ala maaltu jira kana ala maaltu jira Noorz Ameerikaa keessa jiraatte maaltu jira biitti guddoon tun hawaasa Ameerikaatiif heeraa fi seera biildu godhan siifis keessa biildu godhan dalagattee jiraatta you are a king bar namni Ameerikaa jiru namni Kanaadaa jiru namni Awustiraaliyaa jiru you are bar ati nama bar nama uumaa biyya san jirtu wajji walqixa heeraa fi seera qabaattee jiraattu bar
waa hunda arkattee maal naa odeessita saqacaanummaa achi arkattee jiruu biyya keessaa maarree yoo bilisoomnes biyya teenya ta'a abaaboo teenyaatiif malee bilisummaan biyya sanii qamaacaan sirraan tiiftu hanqa guddattuu dhugaan sitti hima qamaacaan sirraan baatu yoo nama gabroomsitee nama qaqqabdee saamtee ifumaa qofa jiraatte malee yoo hin ammoo walqixxummaan dhuftee biyyatee guddifattee akka biyya ambaa guddifattee karaa tolfattee waan ilma namaatiif bu'aa qabaa hunda guuttattee biyyatee akkas ijaarte biyya namaatiif walqixxaatte biitti nagee malee biitti teenya jiruun biyya teenyaa san keessa deebiteetiin jiraadhaa Ameerikaa keessaa deemtee Awustiraaliyaa keessaa deemtee Kanadaa keessaa deemee achitti nagayaan annin ajaa'iba saniifuu baga rabbiin isin gammachiisee ilmaan Oromoo hunda ammoo seeftiin barbaachisaa seeftiin barbaachisaadha gammachuu booddeensi booyaa rabbiin urraan godhin seeftiin barbaachisaadha amma booda irratti yaaduun barbaachisaa aboo ani waa hundarra caalaa warreen qabsoo gootan Noorz Ameerikaa keessatti Awustiraaliyaas bikka hunda keessattuu warri qabsoo gootan galatooma ani wanni hin dhaamu yaabbaleeyyan kiyya walii dhaamsa kana keessaan oriinaa walii dhaama haashee kotiidhaa fi ummata Jawaar Mahammadii fi ummata qabsoo tana ummata kana ganee maqaa isaaniitu dubbachuu sodaate akka qarqara isaaniin baane uujaa oliyya baga rabbi si baasee kan jenneen uujaa oliyya ittiin qarqara ummata Oromoo namni ummata Oromoo biyya keessatti jiraatanii Jawaar Mahammad maqaa isaa dha'uu sodaatanii keessaafuu sheekotiin Oromoodha takka illee Jawaar Mahammad qarqara Jawaar Mahammad hin bayina qarqara Jawaar Mahammad hin bayina warreen ulamaa'ii jettanii ulamaa'iin majlisa Oromiyaa jettanii ulamaa'iin kaleessa majlisa Itoophiyaa jettanii yaatan hattuure takkaa keessan qarqara Jawaar Mahammad hin bayina maaliif rabbii isin sablise rabbiin duniyaa tanarratti gizee nama sablise akkana rabbi sodaa dhiiftaniiti mootummaa fi raayya aboo qarqara Jawaar Mahammad hin bayina dhagaya warreen Oromoon akkam bilisoomne barbaaddan warreen ilmaan keessanis akkasi gorsitan nuti yoonii fi adabattanii taa'uu baattan maqaa keessan sheekotiis isin hin sodaannu nuti diinaa hin sodaannu nuti warra isin sodaattan abiyyuun hin sodaannes raayyaa ittisa biyyaa isin baantanis hin sodaanne kaleessaas wayyaanee hin sodaanne warra itti himaa ture kaleessaas wayyaanee jala oriitan kaleessaas wayyaanee Mallas Zeenaaw jala oriitan mooraa mootummaa jala oriitan sheekotii mooraa mootummaa jala oriite dikee mootummaa irraa waa arraabdu tu osoo hawaasni kee waa sii godhee jiru osoo hawaasni kee zakaasi kannuu waan biraa yoo dhabe tu dikee mootummaa irra deddeemtee mootummaa sodaatta Sheekh Mahammad Rashaad Sheekh Bakrii Sabaloo excellent Sheekh Amaan excellent warri noo jettu deem abiyyi fudduudhaafi warra abiyyiidhaa fi mootummaa fudduudhaafuu bartan eenyutti isin waa'ee akhiraa himtan yaa kalbi hattuure waa'ee akhiraa damakkee keessanii kanaa waa'ee akhiraa hima warra Itoophiyaa jiru kitaaba Qur'aanaa qabatee warra kitaaba Qur'aanaa qeesotiin teenya Itoophiyaa warri jettan qaanfadha qeesoti isinis nuti Oromoodha Oromoodha Itoophiyaa yoo isaan Oromiyaa fi Oromoo fi Oromiyaan hundan nuti Itoophiyaa jennan Itoophiyaan nuti keessatti nu nyaattu Dr. Gammachuun biyya keessa dhaabbateeti
gaagura kanniisa keessan jirree onaa Itoophiyaan maal laa odeessita look hayyuu kana Dr. Gammachuun Itoophiyaa wanni baajaan hin jirtu yoo nu kabajan Itoophiyaa jennaani kana aloonni biraan jiru kana aloonni biraan jiru kanaafuu baga gammaddanii jummaa gaarii irra guddaa guyyaa jummaa mareen dhufu warreen as keessatti yaa hattu warreen na balaaleeffattan isin dhugaan barbaaddan hattu sabloota warra addunyaa tanarratti warra laal sabli na warri barbaadu warreen ummata Oromoo keessaafu ilmaan Harargee warreen arra abii jala deemee mooraa diina keessa hin aarina warra aartan warra kanatti hin aarina warreen maqaa gosaatiin deemu warreen maqaa biraatiin deemu maqaa gosaa bikkan bu'an takka bikka tanatti dogongorina warreen alaabaa lummuuxi jala dhaqee irraan tolle jachisaatu aksantiisaatu walitti hin deemne warreen biyya keessa dhaqee abiyyiif jaalachiisuuf waan abiyyiin hin goone godhaa jiru waan abiyyiin hin godhin warri godhaa jiru Oromoo keessaafuu Oromoon Harargeefan warreen waan akkasii godhaa jirtan gana warri biyya alaa keessa jirtan ol deebi'aa ta'afirraa warri biyya keessa jirtan ammoo sablinni keessan ganaadha gana gooda seentan laallattan warri abiyyiif jaalachiisuuf alaabaa lummuutti qabattanii yaatan warreen waa'ee Minilik footoo Minilik qabattanii yaatan warreen waan Oromoodhaan wajji walitti hin deemne kunoo mootummaan teenya waan akkanaa gooti jettan warreen waan mootummaan abiyyii feetu guni goona jettanii deebitanii arraan tana sablattan arrabatti gama arrabaa isinis dhufaa jira isinis dhufaa jira warreen akka biraan nama hiitan warreen abbootii seeraa manguddoo amata 75 olii warra sukkaraa fi marreen umarree godhe taajira keessaa maraxattanii qaqqabdanii hidhuu zari waa'ee jibban sagartee hijaabahu qim jee tanaan isinii dhufe jechuu ergamtu tanaan abiyyiin isinii dhufe tanaafu sheekotiin teenya tan biyya keessaa tan calliftanii teessan galatooma maaliif dubbattanii duura calliftanii yeroo dhiyoo eeggattan gaarii warreen ammoo babbaleyxanii sheekotiin babbaleyxanii abiyyi jala yaatan waa'ee hadiisaa fi quraanaa himtan waa'ee jannataa himtan waa'ee akhiraa himtan ni kijibdan namni waa'ee duniyaa himuu sodaatu rabbi takka waan godhu jettanii rabbi sodaa dhabdaniiti nama sodaattanii waa'ee akhiraa bicha himtan waa'ee duniyaan himtan waa'ee duniyaa yoo himtan duniyaan tun Oromoo wajji walitti deemti haa Oromiyaa keessa abbaa lafaati Oromooni abbaa haqaati Oromooni tan yoo dubbanne mootummaa isinii lafa ni sodaattarree mana jaarrattan isin irraa fuudha qabeenya qabdan isin irraa fuudha biyyaa isin baasaree isin beeleysaree aboo sheekotiin garii faadha osoo teesse dheengadda ama 10 fi ama 15 dura waan fakkaattu warra zakaan Oromoodhaaf nama godhe hundaatu gabbee ilmaan Oromoo irratti dhiichisaa jechuudha. mootummaa jalaamaa gurratta zakaan Oromootu sigaa maal mootummaan Oromoo gabroomsitu jalaamaa goota qabaadiyyaa jirtus zakaa farji boolla keessaa bishingaa sikkannan sigaa fut jettee mana mootummaa jalaamaa jajeeta tujjaarii naggadatu zakaa yoo siffide amata sigaa sanuu sigaa sanbira kuttee saniin sanbira kutteeti waan mootummaa bartemma kanaaf ummata Oromoo nyaatta deebitee ummata Oromoo gattuffattee ummata Oromootiin si laamseessaa waa'ee duniyaa tana dhorkee akka isaan duniyaa jibban akhiraa malee si godha achiin nagayaan bulchuu dandeessaa dhageeffadhu ummanni Oromoo yooni fi akhiraa malee duniyaa jibbe nagayaan biyya bulchitaadha tanaafu mootummaan si deeggargus nuti tana nu barsiisan sheekotii mootummaa jala deemtu waan gaddeebisee guhaata hadiisemtu waan isin iftuuf beeyna waan hadiisa isin gaddeebitee waan gadiisa hadiisa akka isin jettee himtu beeyna garaa fi keessatti ummata Oromoo rabbi sodaadhaan guutee addunyaa jibbisiisee akka addunyaa Oromoon qabdu akka addunyaa lafa Oromoon qabdu
sabni biraa nagayaan qabatee bulchu ummata Oromoo kana addunyaa jibbisiifne kara akhiraa qofa osoo ni filachuu gootee gaarii kara akhiraa godhuu keetiif akkasi jibbisiisuu keetiif thank you siin jenna silaa waan keessa shirri jechuuf waslaattaa siin jenna jechuudha waan keessa kee shirri jiruuf waan ummata Oromoo gabroomsuuf tana gootuuf jecha waslaattaa siin jenna warreen duniyaa fi akhiraas qacellutti ummata Oromoo yaadu akka seen mamarrashaad rabbi rahmataa godhuufi Oromiyaa biyyatoo sii jecha habaatu lubbuuntoo Jaabar Oromiyaa biyyatoo Oromiyaa qabnaa Jaabar akka seen bakrii sapaloo rabbi rahmataa godhuufi gootawwan rabbii gaditti nama sodaan rabbi malee waa takkan sodaan akkasii sheekotiin xarraqeen yoo hadiisa himuu baatte silaa gaarii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة غاري بغا اسين غمچيسه غوتوون كينيا بغا يدابان ارانتنا ربي غدتي وني غلطون فدم ملي رديبه قبساوت اورمو وبو غارا قبساوت اورمو وبو غارا قبساوت اورمو ورين قبسو ثاني غارا كيسا غورن اكسمتي قبساوت diaspora لا including myself goota wan keenya hayyoota keenya kan diaspora keessa jirtan galatooma wallahi galatooma laalga hagamta ka gammadan amma bilisummaa sakkarma gammad warri qabsoo gootu maalif yooni fi waatte ana kan jeebsu inna gammachu arra asaawoni wallahi inna gammachu tanifu gammachuun tun immoo tan booddeesi maal taataatu tan booddeesitis gammachu zalaalam tataatu barbaanna gammachu booddi boya hin barbaannu safety saani eegamu qaba tana very important wanni kun it is very important wallahi gammachu booddeensi boya akkan taane hooggantoonni keenya malli saanii illaa warmareechuun barbaachisaadha warreen baasan kun mootummaa tabaafte mootummaan baaftituun waan baafteef qabdi pressure isii booda jiru hedduu jira qaamman dubbanne pressure isii irra jiru hedduu jira qabsaa'ota keenya warreen qabsoo gootan jabaadhaa pressure hedduutu booda jira akkitti baan kana keessa akka nyaadhamne kana keessa warreen tana keessa dhukkee kaasan ni beeytan warreen mililikii fi warreen maarreedha warreen hacaaluu nyaata akka Jawar nyaanne akka goota Baqqala Garbaa nyaanne akka Hamzaa Booranaa nyaanne akka Shamsuddin Xahaa nyaanne akka Abdii Raggaasaa nyaanne akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa nyaanne hundi keenyaa'u bikka takkaa surrii takkaa yaaduu qabna surrii takkaan yaadaan yaadu atis yaaduu qabda walirra